Kenki caaltu akkasi caaltu akkana caaltuun amma sodaa hamaa keessa jirti. Caaltuun doorsisamaa jirti. Caaltuun indoo waan biraadhiisi maatiin Simraan caaltu gaafatu qaba. Maaliif hojjetan sababa isallee sababni isaa tokkoffaa caaltuun mucattii san viidiyoo isii waraabdee gadhiifte. Adaamaa keessaa baay'ee eenyu isiin Adaamaa keessaa baaftu. Lammaffaa mootuyyuu dubartiin dhirsa namaatti heerumuun Simraan hin baane. Warri koomentii nama jala deemtanii wacanii arrabsitanii akkas jettanii jajjanii caaltuu maayikeen mee har'a hoo caaltuu bira eenyutu dhaabata. Har'a hoositu gargaaraa jira. Otoo isii rakkoon tokko irra gahe odoo ilmoon tokko jalaatame. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii jecha akkuma beekamu warri caaltuu deeggaraa turtan. Warri caaltuu maayikeen jechaa turtan. Warri caaltuu maayikeen caaltuu goobesitiin baga hiite baga caaltuun amma doorsisamaa jirti. Caaltuun amma fakkeenyaaf yakkamaa jirti. Sababni isaallee intala san hiitee viidiyoo waraabdee gadhiiftee miidiyaa guddaatu isii daawwataa jira. Namoota kuma meeqa daawwataa isii jira gisee sanitti. Ragaa kanaan Muktaar gaafachuu danda'a. Maatiin caaltuu gaafachuu danda'a. Buleen caaltuu gaafachuu danda'a. Isi warri koomantii tokkoffaa mana takka caaltuun kuutan. Caaltuun dogongorri isii qabdu gaafa durallee caaltuu maayikeengi odoon taane koomantiidhaan caaltuu taa'e intala kana akkana godhini. Sababni isaallee maaliif ilmoo qabdi. Ani wanna takka sodaadhu. Rabbii tokkicha malee nama sodaadhu. Arbaakee rabbi jecha kararra teetteen kadhatinii jedhanii bara. Ati ragaa ofirratti baaftee bara. Isi gaafa san gaafa gaafatan Simraan Muktaarin qabdee tumtee fuute. Muktaarin qabdee fuute Muktaar dhaqee miti. Ragaan isin qabda waa'ee naamina isin jetteessani. Jarana isi warri koomantii tokkoffaa arraba namaa malee wanta kan beektan. Dhiibbaa malee faayidaa ta'a. Miidhaa guddaa qabdan warri koomantii. Kanama arrabsu kanama isin bakka tokkoffaa wanni lafa isin kaayaniif warri koomantii arraba duwwaan keessan habeeta. Mee amma isin gaafadhash ni arrabsitan maal argattan? Takkafaa maal jetti wasaka jechuudha takka wasakaati wallaahi lazim. Nuti xiqqaattus guddattus fuula keenya miidiyaatti baafnee ifaan bilisatti haasaa jira. Shamtuun takka maal jette jala deemte sabishkiraabii keessa jiraadeeffadha. Tayoona mana arabaatitti sagal shamte. Deeffadhu. Bis biskiraabii kee deeffadhu. Hinjirani bari ijoollee yaada babbareedaa bilchaataa nama barreessa. Ani dhala mana arabaa teettee umrii isiin beekne akkamitti umrii namaa beekti. Tortora ka ofii isiitiyyuu umriin isii biyya arabaa sanitti isii dhumee muculaa'ee haala fixattee suuraa fixattee suujaa fixattee akkamitti namaan akkas jetti. Maaltu si galchanii waa'ee caaltu waan guyyarraa dubbadhe. Maaltu si dakkale. Abeet arraba keessamu an dhugaa kanatti qubna gariin godhu jechuudha. Kan aarse hunda keessaa Khadija moo maali jedhamti takka. Ajooftuun takka ajooftu shamtuu wayiidha. Wallahi lazi akkitti sinna gubdan sasxala በጣም ሲያስጠላ wallahi lazi ደበራቸው እናንተ ያነ እሺ ባይቶ kun jibbisi caaltu liwon isin rabbaatanii finjiru miidhaa itti fiddan malee